ibsa gabaabaa haala yeroo irratti osoo lolan eegalin dura nu hidattanii walin lolinaa jennee isin kadhannee nu dhagahuu diddan. Ejjannoon keenya ammallee akkuma dura nu hidatinaa isiniin jenne gargar isin dhoowwuu hin feenu. Akkasumas isin lachuu hin deeggarru. Lola isin waan wajjiin saamaa turtan irra wal loltan kana qooda tokkollee irraa fudhachuu hin feenu. Gama keenyaan ibsa gabaabaa akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Hanga hooggantoonni Oromoo hundi mana hidhaa keessaa bahanitti, hanga lubbuun ilmaan Oromoo sababa siyaasaatiif jecha badii tokkoon malee waraana mootummaatiin ajjeefamuu dhiisanitti. Sadaffaa, hanga Oromoon mootummaa ofii filatteen bultutti. Afraffaa, hanga Finfinneen mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti deebitee mootummaa naannoo Oromiyaa ka ummanni Oromoo filate jalatti hoogganamtutti. Shanaffaa, hanga daangaan Oromiyaa guutuun guututti kabajamutti. Nutis qabsoo keenya itti fufnaa, isinis waraana keessan itti fufuu mirga qabdu. Garuu immoo warra waraana kana keessatti qooda fudhachuu hin barbaadu jedhe waraanaan sodaachisuudhaan humnaan ka'ii waraani jechuu mirga hin qabdani. Maqaa seera kabachiisa jechuutiin biyya akka diigaa jirtan gamanumaan isin yaadachiisuu barbaanna. Lubbuu lammiilee qaalii jidduu lola kanaatitti dhumateef guyyaa tokko fuula seeraa dura akka dhaabattan gamanumaan isin yaadachiifna. Biyyi sababa keessaniin akka diigamaa jirtus, waraanni biyya ijaare akka hin jirre, biyyiti waraanaan ijaaramte akka hin jirre gamanumaan isin akeekkachiisuu barbaanna. Hanga ibsa guyyaa biraatii walitti deebinutti biyyiti teenna nagahaa taatu isiniin jechaa, yoo isinitti tole waraana san akka dhaabdan gamanumaan isin gaafannaa.